Qur'aanni jecha rabbiiti moo jecha qaama birooti? Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Nagaan nagaa caaloo nagaan Kiristoos sin hundaafaa baay'atu kabajamtoota. Qur'aanni jecha rabbii ta'uu isaa arma duras barsiiseera. Jecha rabbii ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa ragaalee hedduun arma dura dubbachaa tureera. Mee yoo inni isin jalaa irraanfatame ta'e irra deddeebi'a. Har'a mata duree lamaan qabadhee dhufe. Qur'aanni jecha rabbiiti moo jecha qaama birooti? Qur'aanni akkasuma amantaan Islaamaa tan rabbirraa hundoofte moo tan qaamni biroo hundeessedha waan jedhudha. Akka barsiisa Qur'aanaa kanatti Qur'aanni haadha kitaabotaati jedha suuraa Qaahfi keessatti. Suuraa Qaahfitti ummul kitaab haadha kitaabaa akka ta'ee fi kitaabileen biroolleen isarraa akka dhufe dubbata. Mee isuma kanaaf illeen dhuguma Qur'aanni kun duruma durseeyyuu ol turee rabbiin bira turee kitaabileen kuwwan illeen isumarraa dhufe kitaabileen akka Tawraatii fi Injiilii kitaabileen akka Zabuuriitii fi Suufotaa. Qur'aana kana akka dur hin turre ragaa Qur'aanuma kana keessaa fudhanna. Suuraa jinnii yookaan suuraa shayxanaa suuraa 72 lakkoofsa 1. Qul uuhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqaaluu inna sami'naa qur'aanan ajabaa yahdii ila rushdi fa'aamannaa bihi walan nushrika birabbinaa ahadaa wa annahu ta'aalaa jaddu rabbanaa mattakadha saahibatan walaa waladaa ilaa aakhiril aayaa. Gaaf tokko jinniin yookaan shayxaanni da'waa Nabi Muhammad wajjin teettee dhageeffatti gaafa isaan Qur'aana kanarraa da'waa godhani in dhageeffatti turte. Ilaalame eega Muhammad gara nabiyyummaatti dhufanii turanii booddeedha dubbiin kun kan ta'e. Haadha kitaabotaati Qur'aanni jedhameera. Garuu Qur'aana kana keessatti kan barreeffameeru waanuma dheengadda ta'amedha. Shayxanni Qur'aana dhageeffatteeti suuraa kana keessatti maal jedhan? Faqaaluu ni jedhani innaa sami'naa qur'aanan ajaba. Qur'aana ajaa'ibsiisaa kana dhageeffannee jedhan. Jinniin kaleessa yookaan shayxanni kaleessa Qur'aana dhageeffatte malee Qur'aanni kun waan kaleessa turee miti. Suuraa biroo suuratul Tahriim keessatti akkana jedha. Faallaa kanaa jechuudha. Law anzalnaa haadhal qur'aani alaa jabalin lara'aytahum خاشعا متصدعا من كشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن أضابوفني جدا قرآن كان أضابوفني
alaa jabalin gaara irratti odoo buufne lara'aytahum silaa ni argitu khaashi'an mutasaddi'an min kashiyati llaah dhakaan sodaa rabbi irraa ka'uudhaan silaa ni babbaxxii jedhe odoo buufne jedhe hin buufne wanti buusanuu hin jiru waan ta'eef maaltu bu'are wanni bu'amaa hin jiru qur'aanni kun haadha kitaabilee hundaati warra jettaniif ragaa garagaraa fuudhee isinii hima waanuma kaleessa ta'ame malee waan dur ture miti qur'aanichi odoo buufne jedhe malee hin buufne odoo buufne law anzalnaa jedhe maleen buufne hin jenne suuratul halaq suuraa 101 no suuratul halaq suuraa 97 lakkoofsuma 1 irraa kaasaati mee haa laallu qur'aanni kun waan dura ture moo waanuma kaleessuma haasa'uma haasayan suuraa kana irratti maal jedha اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ دبس جئين اقرأ جتشون كن قرآن متى مساتو قرآن دبس جتشو مكانتو قرآن وانبرو متي واي قرآن زبرو عزو تنجرو قرآن وما تمتساتو اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ دبسي مقا ربي سكالكيتين سئومتين دبسي خلق الإنسان من علق مقا ربي إلمان نما نبما الرايوكا وان أكا فرئي الراؤمتين دبسي جيشو جرا الذي علم بالقلم أما اللين مقا ربي قلم برسيسيتين قلم برسيسيتين دبسي جراجر يا أبولي ينتي وانو منانقل في بيتني نمو مدبين تنتنا جئ قرآن كان ولدت أرارسي أكنا جئ كن كان جئتين ديبسون أرغني deebisi deebisa jechuudhaan arraba walitti qabee kan si deebisu malee wanni silaa gaafa sana qara ija'amee muhammadin holqa keessatti itti kenname sun maal ture maalii dubbisi je'ameen silaa yoo qur'aana jenne matomti iqraa jechoo kunuu qur'aanuma iqraa jechuma kanatu qur'aana wanni iqra yookaan dubbisi je'amaanii jiru sun maal ture yookaan tawraatiin itti fidee dubbisi jedhee immoo yookaan zabuura itti fidee dubbisi jedhee immoo yookaan suufota keessaa isaa kitaabilee dura darban keessaa itti fidee dubbisi jedhee immoo maalii dubbisi jedheen dubbisi maqaa rabbii si uumeetiin kan je'aa jiru qur'aanni kun maalinni gaafa sana dhaqu conditionally dhaqu malee unconditionally miti conditionally dha jechuun waanuma guyyaa sana ta'ameedha malee waan dura darbe wayiitti fidee kanarraa dubbisi wanni je'amaanii jiru hin jiru oduu hadiisa taate silaa hin fudhanne turre maal qur'aana itti fidee hadiisaan dubbisi je'ee uduutti dubbataa ture wanni dubbifamu sun qur'aana ta'ee ka amma dubbisi iqra biismi rabbika alladhi khalaqa ka je'aaruun kun immoo otoo hadiisa ta'e silaa dubbiin ni fudhatamti turte amma garuu dubbisi kama jedhamaaru kanatu qur'aana meetiree wama gaafas dubbatamaaru wantichi kun malaayikaa ta'e
jibriil ta'a jinnii ta'an beekam garuu holqa keessatti dubbisi kan jedhamaani jiru. Kanaaf quraanni kun waan dura ture akka waan rabbiin buuseetti akkamitti haasoftu. akkana jedha suuraa biroo irratti faqaala in haadhaa illaa sihrun yu'sar jedhanii kanuma bar quraanni faqaala in haadhaa quraanni kun illaa sihrun yu'sar digimtii ifa galaadha jedhaniin jarri digimtii ifa galaadha digimtiidha jedhan eenyu jedhan arabootatu jedhaaraan eenyuun quraanni kun jedha kanumatu bar quraanni kun digimtiidha warroonni jedhaniin kun isumatu quraan faqaala in haadhaa illaa sihrun yu'sar amma qaraa jira miti yoo litiraalii hiikutti kaane faqaala ni jedhani in haadhaa inni kun illaa sihrun yu'sar sirii ifa galaadha digimtii ifa galaadha quraanni kun xonqolaadha jedhan kanuma bar quraana jechuun quraana jechuun kan rabbiin irraa bu'e isin jedhaartan kama araboonni jechuma araboonni arrabsan kanadha bar quraana kan isin jedhaa jirtan kanatu jecha rabbiiti kama jinnoonni haasa'an kanatu jecha rabbiiti faqaaluu jedhan jinnoonni ni jedhan innaa sami'naa qur'aanan ajaba qur'aana ajaa'ibsiisaa dhageeffannee jedhan amma nuti kan qur'aana jedhaa jirru jechoota jinniin irraa haasayanidha waahii muhammaditti rabbiin irraa bu'e kan jedhamaa jirru waan eenyu haasa'ame koziin yookaan ruutiin isaa the word ruutiin isaa eessarraa dhufe jinni irraa jecha dhufe rabbii muhammaditti itti buuse maal waan eenyu haasayan waan jinnoonni haasayan eessatti daawa muhammad taa'u kana keessa quraana dhageeffatanii waan isaan jedhan irraa odeessanii kanumatu waahiyyiidha yookaan magalaxiidha jechuu jirtan kanadha wanti dura darbee dura ture haadha kitaabilee kan jedhamaaniin jiru isa kanadha hin fakkaattuu jechuudha dubbiin walitti fakkeessuu illee nun dandeessistu quraana kana keessatti quraanni kun jecha rabbii ta'uu isaa bakka tokko illee hin argan maalii hin argan yoo jettan ani rabbiin natu quraana kana buuse kan jedhamu waa lamaan laaltu tokkoffaa rabbiin mataa isaatu anatu buuse jedheen dubbanne inni lammaffaa jechoonni kunni waan kondiishinaalii ta'anidha waanuma kaleessa har'a dubbatame sanatu kanumatu quraanadha jedhame malee wal dhaya tokko haadha kitaabotaati kan dura ture jedhu tokko ammoo waanuma namoonni irraa haasayan araboonni kun siiriidha jedhan kun immoo waan namoonni digimtiidha jedhan kun immoo waan jinniin irraa dubbatan quraana kana dhageenne jedhan kun immoo maal jedha duruma haadha kitaabotaa irraa haadha kitaabotaati kuni quraanichi ummul kitaaba waladaynahu ja'a quraanni hay kamitu keessaa sirriidha yoo xiinxallutti gadi jennee laalle quraana kana haffazu osoo hin ta'in eenyutu haasa'utti jirra waan jedhu laalutti nurraa eeggama yeroo baay'ee namoonni waa'ee quraana kanaa gaafa nutti himan inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun ilame zikrii teennatana nutu buufate wa inna lahu lahafidhuna numatu tiifataa jedha inna nuti je nahnu nuti nazzalna dhikra yaadachiisa kana buufanne jedha buusne jedha eenyu inni innaa kan jedhaa jiru kun eessarraa bu'e zikrii kan buufne jedhaa jira ishi gubbaa irraa haa bu'u garuu waaqarraa bu'e moo qilleensarraa bu'e moo eenyutu buuse innaa kan jedhaa nuti kan jedhaa jiru kun eenyudha obboleeyyan tiyya maalumaaf xiinxalluu hin dandeenye haga arrabsuudhaaf
arrabaaf haga arrabni nama dheeratu haqqii beekuudhaaf attamitti sammuun dheerachuudhaaf obboleeyyantiyya. Innaa nahnu innaa jedhaa nuu jedhaa nuyiin ku eenyu gaafiin kana dhabar nutu buuse jedhaa isaan ku eenyudha nutu buuse kan jedhaa jiru. Ragaan argattanii jechuudha rabbiin maqaa ofii baanee anatu buuse kan jedhu bootaa takkallee ragaa argachuu hin dandeessan. Iddoo biroo isin yaa fidu kan amma ummanni kun nuu fiduudhaaf yaalii godhaan dura dursee isin yaa fidu. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا جد لالمي نميتش القرآن كان بوسي في غربيتش الرتب كان جدو قام هاسارو تجرابك تبارك كبجمه قلتي الفاته إنه الذي نزل الفرقان إننين فرقاني كنبوسة جراجرة إننين فرقاني سام كنبوسة مالتا بفمي جراجرة تبارك بفمي إنرت على عبده gabricha isaa irratti buuse jira jira gabrichi sun eenyu waa sadi jira tokko jiddu galeessa ta'ee inni kitaaba kana yookaan furqaanii kana buuse ulfaate je'aa jira qaamni wayii qaama wayii eebbisaa jira maqaa isaa dha'uu sodaateera qaamichi kun siyaa galu inni furqaanii kana buuse je'ee qaamni wayii qaama wayii eebbisuutti jira. Ibn tabaaraka Allahu utuu jedhee gaarii ture. Tabaaraka Rabbu je'ee alladhii nazzala al-furqaan rabbiin kun haa kabajamu inni furqaanii kana buuse alaa muhammadin irratti illee utuu jedhee gaarii ture. Alaa abdihi jedhaa jira laal gabricha isaa irratti gabrichi isaa eenyu quraanni kun eenyu irratti bu'e. Gabrichi Muhammad jennee gar laafummaan fudhanne malee quraanni Muhammadin irratti bu'e jedhaan jiru suuraan kun illeen suuraa tabaarakaa. Sini galaa jira hin jiru jechuudha. Karaa birootiin akkana jedha qaamni biroo Ar-Rahmaan allama al-Qur'aan ilaame Ar-Rahmaaniin kun Qur'aana barsiise jedhaa jira qaama birootti irraa dubbachuu jira malee Rahmaani Qur'aanni kun narraa bu'e jedhaan jiru. Eentu jedhaara dagmo Muhammaditu jedhaaramu Jibriiltu jedhaaramu jinniitu jedhaaramu eenyu akka jedhaaru waa irraa quban qabnu. Kanadha Qur'aanni jecha Rabbi irraa dhufe miti jennee afaan guuttannee kan dubbannuuf Rabbitu anatu buuse jedhee bakka takkatti illee hin dubbanneef. Lammaffaan Muhammadi Qur'aana Rabbitu narratti buuse jedhee afaan ofiitiin bakka takkatti illee hin dubbanne waan ta'eef. Kanadha dubbiin. Kanaaf Qur'aanni jecha Rabbiiti jettanii waliin dhamawwatoo dhabaatanii gaariidha. Sababiin isaa Qur'aanni jecha Rabbii yoo ta'e tokko namoota karaa qajeellummaatti qajeelcha. Jannata akka galtuuf abdii sii kenna ture. Lubbuu tee si boqachiisa. Zinaa irraa si dhorga. Munkaraata garagaraa irraa si dhorga ture. Lolaaf badii dalaguu irraa si dhorga ture. Garuu wanti Rabbi irraa hin taane kamuu badii irraa nama dhooguu hin danda'u. Badii irraa nama deebisuu hin danda'u. Ana sheekonni guyyaa guyyaan na abaaraa oolu. Wallahi isi ajjeefna jedhan. Wanni kun silaayyuu Rabbiinuu dadhabaa godheera beektu.
rabbi humna akka waan hin qabnetti akka waan rabbiin gadi bu'ee anni ana ajjeesuu dadhabee jennaanini isaan na ajjeesuuf yaalii godhu rabbiin gargaarsan barbaadu ture of godhee inni silaa kiristaanota ajjeesee fixuu hin danda'a ture isaan immoo rabbiif lolu rabbiif tumsa in tansurullah yoo rabbiif tumsitan yansurukum innillee isinii tumsa maaf rabbii tumsina inni hin dadhabe humnan qabu rabbi namni rabbiif je'ee diidatti ba'ee ajjeesee du'e jedhan maan rabbii ofii isaatiin ajjeesu balaan darbateen ajjeesu rabbii yoom dadhabee jennaan namoota ergate bas haqiiqa taate waan dhugaa taate isinuu adda baaftanii beekuu hin dandeessuu jechuudha qur'aanni boonaan nama guutuun alatti wanni inni irraa na qajeelchin turre maqaa guddaa nuu kennanii isin nuunaa jedhanii qofaan alatti dubartoota 5-4 walitti fuuneetumaan cafacafuun alatti daantaa teenna qofa akka laallannuuf daantaa dubartoota teenna akka laalle godhuun alatti jannata keessatti dubartoota 70 dhiiraaf qopheessuu dubartootaaf immoo wanni isaa dubartootaaf kanatu qophaa'eera jedhe waan hin dubbanneen alatti wanni inni nu barsiise takka illee hin jiru abdiif boqonnaan inni nuuf kenne takkumaa hin argamne alhaqu haadha lammaffaan diin islaamaa diin rabbi irraa ta'e moo kan biroo irraa kan jedhu rabbiin diinii garagaraa hin buufne seera garagaraa malee diin garagaraa hin buufne islaamummaan tun rabbiin irraa akka hin taane tokkumaaf tokkotti kan beekuun nurraa eeggamu kaleessuma waan uumamteef zamana muhammad dura jechi islaama jedhu takkaallee addunyaa irra hin turre qur'aanichi kaleessa dhufe maqaa warra durii sana yaa ahla alkitaabi jedhee waama malee yaa qabla alislaam yaa ahlu qabla alislaam jedhee waamne kanaaf diin islaamaa diin rabbi irraa dhufte osoo hin ta'in waanuma kaleessa muhammad qanabbaree bara 612tti ka'edha haqqiin kanuma lakki duruma turte yoo jedhan yaa jamaa islaamaa yaa beektota warra ofiin jettan kunoo suuraa kana keessatti isatu arguu dhabe malee kunoo qur'aanni muhammadin durallee warra islaamotaa je'ee waamaa jedhaati namootatti hima garuu qur'aana keessa hin jiru yoo sobdan malee soburraa kan ka'e maleen soburraa kan hafe takkumalleen hin barreeffamne takkumalleen torboon lamaan darbe aldhaatiin duratti barsiiseera islaama wanni jedhamtu tun waanuma kaleessa waan shan irratti uumamteedha laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah jettee waan jalqabdeedha malee aadam rasulullah jettee waan hin jalqabneedha kanaaf gabaabumatti diin islaamaa akkuma seenaatitti iyyuu akkuma taariikaatti illee yoo laalle biyya makkaaf madiinaa keessa noonni islaama jedhaman takkallee hin jiru muhammadin duratti kanaaf ka nabiyyu muhammad bara 630tti diin islaamaa nama lamaan jalqabde zamana dhufaa dhumaallee nama lamatti deebiti kanaafuu addu ila allah bin nawaajiza jedhan nabii muhammad islaamummaan nama lamaan jalqabde zamana dhumaallee nama lamaan deebiti nama lamatti deebitii jedhan sirri ishiinuu dheengadduma nama lamaan jalqabde waggaan isheellee waggaa 2000 guunne waggaa 1400 waggaa 41 homaa homaadhaati jalqabbimmaan isheetu yaa isinii galaarti dubbiin tun
islaam wanni ja'amtu tun waan kalee qanabbaramte maleen nabi Muusaan haymaanotii islaam je'u kanan qabu ture. Daawud Ibraahim haymaanotii islaam jedhamtu tana hin qabu ture. Nama lamaan jalqabde Khadijaa fi Muhammadin jechuudha. Muhammadiif Khadijaan jalqabde jechuudha. Zamana dhumaallee nama lamaatti deebiti. Namoonni lamaan ishee itti deebitu sun immoo biyya kamitti hafti namni lamaan sun wanni jedhamu hin beekamu. Haa ta'u nama lamaatti gadi deebi'uun ishee ammoo waammishaadha. Migarminu timbiitiin Muhammad dubbate yookaan raagni inni dubbate soba. Maaf yoo jettan guyyaa qiyaamaa baniin Muhammad hin baay'attii jedhan. Ummata ofii hin baay'ifata. Saffaa 72 keessaa at least saffaan lama hin hafti. Saffaan jannataa jedha. Mee ilaalaa yaa obboleeyyan kiyya. Nama lamatti hafti nama lamaan jalqabde nama lamatti hafti bara dhumaa kan jedhan. Warruma bara Muhammadi dhumatan jihaada irratti dhumatan sun nama lamaa ol hin taatu mee ilaalame. Zamana Muhammad jihaada irratti warri dhumatan rabbiif jedhanii warri jihaada irratti dhumatan. Sahaabtonni kulafaa urraashidoon olomaa'on hedduun isaanii warri dhuman kun zamana dhumaa nama lamatti deebiti yoo kan jedhamu maal jechuudha? Islaamummaan zamana dhumaa nama lamatti deebiti jechuun waan gaariidha baay'ee nuuf timbiitii mishaadha. Gaariidha. Gaariidha. Walumaa galatti ragaan kitaabuma keessan Bukaariitu odeessi hadiisicha. Islaamummaan nama lamaan eegalte zamana dhumaallee nama lamaatti deebiti sirri. Muhammaditu jalqabe, Khadiijatitu dabalame, Abubakritti dabalame akkasumaan islaamummaa amanaa deeman. Kanuma malee taariikni achi dura islaamna wanni jedhamu wayitu hin jiru. Amma dubbiin haqqiin lafa jirtu tun baasuu dhabdee jennaan olomaa'onni tokko lakki nabi Muhammad diin islaamaa ni babal'ise malee hin jalqabne waan jedhan. Buniyal islaam jechuun maal jechuudha jennee sin gaafanne yoo san immoo. Waanuma lafa jirtu laa ilaaha illallah Muhammad Rasulullah jettee jalqabde. Kanaaf diin islaamaa diin rabbi irraa dhufte jettanii wanni isin irraa intini taata wayitu hin jiru. Sababiin isaa wantichi jalqabe kaleessa. Rabbiin immoo seera kan buuse ture zamana duriiti. Seera buuse malee haymaanotiin buufne yeroo sanallee. Kitaaba qulqulluu keessatti kiristaanummaa buuse kan jedhamu hin jiru seera buuse. Seeraan jiraata malee haymaanotii miti. Haymaanotiin waan namni uumatedha. Waan namni qanabbaredha. Kitaaba qulqulluu keessatti hojii ergamootaa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irra kan jiru waan namoonni afaan isaatiin namoonni kun hadha kiristaana jedhaman warra azaabota warra hin amannetu dubbate malee rabbiin isin hadha kiristaana jedhamtan jedhee hin dubbanne. Gooftaan Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 16 irratti an dhakaa kanarratti waldaa koo nan ijaara. Bazzii alat ላይ ቤተ ክርስቲያንን እመሰርታለሁ እንጂ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስን ተከታዮች ማለት ነው እንጂ መቃ ሃይማኖቲ ጀቸው miti. Kanaaf namoonni tokko nu shawwadu akkana jedhan anadha kiristaana ta'a yoo gaafii kana naa deebifte jarana kiristaanota warri ufin jettan please namoota kiristaana ta'in jeenaani duuka buutuu kiristoosii ta'i jedhaani malee wangeela Maatiyoos boqonnaa 28 lakkoofsa 19 gubbaa irratti namoota hundumaa cuubuudhaan bartoota koo godhaa duuka buutuu gooftaa godhaa. Namoonni gaafa duuka buutuu gooftaa ta'e jireenya argata malee haymaanotii miti. Waan kitaabni qulqulluun hin barsiifne. Kanaaf isinilleen warri dukkana limixii keessa jirtan, warri lafa jirtan keessatti of arguu hin dandeenye. Abaakkaachuu kiristaana ta'uu osoo hin ta'in Kiristoosin argadhaa isin hin jenna. Iyesuusin argadhaa. Yoos jireenya argattu. Jireenyi ana jedhe. Filiphisiyoos boqonnaa 1 lakkoofsa 21 irratti anaaf Kiristoos jireenya jedhe Phaawulos. Jireenya argadhaa haymaanotii miti. Jireenya isin barbaachisa. Kiristoos akkas jedhe karaan dhugaan jireenyis ana jedhe. Namni anatti amanatu
kiristaana ta'an jenne. Kitaabni qulqulluun kan anatti amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf jedha. Kan anatti amanu hundinuu jedha. Dukkana keessatti akka hin hafne Kiristoosin amanuun tokko jireenya argachuudha. Lama Kiristoosin amanuun dukkana keessaa ba'uudha. Dukkanni hayimaanootiidha. Hayimaanootiin dukkana. Hayimaanootiin 3,000 oltu addunyaa kanarra jira. Hunduu dukkana. Hayimaanootiin mootummaa Waaqayyoo nama hin galchu. Macaafa qulqulluu keessatti hayimaanootiin buufne Waaqayyo. Phaawulos Xiimotewosiin gaafa jedhu hayimaanoteen xabbiqqee yaaloo jechuun isaa si warri si warra waan jedhamu sana eege jechuu osoo hin ta'in isa itti duukaa bu'e amantii koo eeggadheera jechuudha malee amantaa eeggadheera jechuu miti. Kiristoosin duukaa bu'e obboleettii kiyya obboleessa kiyya. Nutis immoo warri Kiristoosin lallabne kottu kiristaana ta'in fayyitaa pheenxee ta'in jeenyaan namaan Kiristoosin duukaa bu'in duuka buutuu isaa ta'e jireenya bara baraa argattaa jedhaani namoota gara Kiristoositti waama malee gara hayimaanootitti waamina. Gooftaan Yesuus illeen na duukaa bu'i jedhe malee kiristaana ta'in jenne. Kiristoosin duukaa bu'aa fayyumsa argattu jireenya bara baraa argattu. Kiristoos du'ee du'aa akka ka'e namni afaan isaatiin beessisee garaa isaatti amanatee fayyumsa bara baraa argataa jedha. Ergaa Roomaa boqonnaa 10:9 irratti. Fayyumsa argata. Namni Kiristoosin duukaa gaafa bu'e fayyumsa argata akkuma macaafni qulqulluun jedhaa jiru. Namni afaan isaatti ragaa ba'ee garaa isaatti amanatee fayyumsa bara baraa argata. Malee kiristaanummaa argataa miti. Anamma yoo na gaafattan hayimaanotiin keemee maali yoo jettiin na gaafattan islaama isiniin jechuun an danda'a. Maaf islaama jechuun nagaa jechuudha akka seera luga warra Araboonni jedhanitti. Abbaa nagayaa Kiristoosin qaba kana. Hayimaanotii miti kan mootummaa Waaqayyootti nagalchuun. An islaama Iyyesuusin jireenya Iyyesuusin du'ee du'aanaa ka'eera inni karaa kooti Muhammad nabiyyi sobaati jedhee nama amanuudhaan. Hayimaanotiin ammoo maali yoo naan jettan islaamuufiin jechuun nan danda'a. Isinii galaara icciitiin kun isin dhibuu danda'a nama tokko tokko. An islaama Muhammadii is the false prophet jedhuudha. Yoo hayimaanotiin na gaafattan islaama Quraana duukaan deemne islaama Kiristoos du'uu fi du'aa ka'uu isaa amanan karaan dhugaan jireenyi Kiristoosin malee hin jiru jedhee nama amanuudhaan hayimaanotiin koo isa kanadha. Bitaasitti hin galu amma akka kanatti. Kanadha dubbiin. Iyyesuusin amanii yoos boqonnaa argatta. Yaa dubartoota islaamaa keessumaanuu piliis warri Muhammadin duukaa deemtan isin gabra godhe silmaayyuu nama isin hin goone baariyaa nu adarragachu kottaati baariyaa keessa baariyummaa gabrummaa keessa baya wala bargadhaa. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 5:11 gubbaatti namoota hundumaa dhiira dubara hin jenne gabra hin jenne warra birmaduu hin jenne warra Yihuudii Giriikii hin jenne warra Fariisii hin jenne hundumaa dhiiga isaatiin tokko godhe jedha. Kottaa gara tokkummaa Kiristoosii inni deebi'een dhufa warra isaatti amanate fudhatee deema waan ta'eef isin haa eebbisu Gooftaan.